shi baa jira jedhe sila 15 duraan 14 bayame san bitaa fi jira 15 bitaa fi jira nuun jedhe nu ammootu aguma humna keennatiin binne si galee laayifii rafinnee nama meeqarratti nyaakii as nu godhan bitaa yaa isin miskiina namaa yaaddan wallahi waan akkasiitti jettu akkasitti mataa dhukkubsee si tare akkami Mubarak Oyaa'e baay'ee jira yaa waara waan atilee reeggadda silaatti gidee rakkoon kaaroo garaggaltu gidee maramma waa booratta mataan itti badde akkanumaani gaafa abdii muttaaru fajjeessa jedhatan illee namni saanqaa namaa caccabse sii jedhan emergency barani battaayi emergency warra rakkatta patro garaashidha waan hundara gadda funyaan kana gubbaa irraa immoo cileessi dhodhooyte bakka kaaramaa reettee raamatta karaati cileen eessaa si dhufe cileen wannoodha haara mana keessaa gisee isa baasuu seennu garba aboo huun argine ani viidiyoo ma argeen abbaan warreen argine abduse fasliin masalaalii doora sadaffaan naqqabni irra gabbuu yettiin jedhan kumatti isaanitti walqixxaawan bakka homaa jarraa jiru kanuma ol fayyatti kumatti isaanitti in jarjartira fakkaat eega maslaa jirutu hin jirre bar way ofii masalaalii ta'aniifi namuu akka danda'u waan isa godhe gurbattiin takkallee akka jeetti barartu jira fooqii alaan seente gortee dandeetti ajaa'iba qabdi gamaa gamana utaalse wallahi wabillahi nama seena jira bar gurbattii kallee wayin jettu kantaa kaan seene jedhane waan alaan seene shubbaa karraan seene hamza jalan jirtu bara hamza jalan jirtu eessa waa barreessaa jirta taftaf eessa waa godhatu qotto seeni jenna adeera qottol seeni seenu barbaadde saree waan jettu laal hojii hojjechaa ture qofaatti na saaxilti maal jedha hin agarre hamzaadhaan namatti akkasuma godhaneeti jedhama a'uuzu billahi mina shayxaani rajiim of kassarsu edha maal godhaa of raasasi jiraatu jiree jiragaa mabarbadaa jirana fakkaatu mee deemisi barreessamsa hamza hajii gattaa booda si booyuu dhaqqabnu warabbal kaaf baasuu ishitiisa sagalee taareffee sirra yaani la diisi miskiina hamza sirriisa lifti gorilla na dhorgezina siyaasa salphisaa sare diisiin dhagaraa sira gastii waan godha nama 125 ergata gastii la si dubbisuu barbaadde reedii keenya si jaalannetti ol duuddeem jaalala gogogaa hin jaalannu miidhaa yoo ta'e malee adeera dhageeffadhamma Hamza Haji dhageeffadhu dhugaa rabbi namni morma sitti as dheeressinaan fatoore adeera ofirra morma walit dheeressinaan fatoore kotuma nyaadhu boo maal wannoon ajajisu adda qixxaa fi shaayii Hamza maal hojjette nyaaddatta mee fedhi gati wayo ayamza aji wallahi fatan gure batur betu ko bar akka ante maganu gudar gorala timsi gorilla lappe ustine ana hamza ne foki taka garawe hamza ana hamza warak foki bada kora gara daraja gara wale warak lamma fara gala ani shani inni torba beita gama mana wajira no ala ulfi na beita Koi itu David, kol-kole kore jira wajah doain. Kole kore biasa ni mbak. Kol-kole dulu dia katin na. Biasa ni wajah tamu tanan bila cara baca beda. Kille kore cuy deh ni bedo. Baran ne kurba dom baratin dia apa? Aye, Hamza koi.
Gaaf san dhugumattuu Hamzaan maan dhufin gaaf amma balaas taateen sun taate san inni eessa Hamzaan dhuma wajjisitti argisa inni mana jira beektaa? Anala jira nu ibidda dhaamsu asii ol fiina inni immoo sillimii keessa achii kan nutti fiiga asii ol ba'uu dadhabne gadi fiiga uummanni mana keessa alatti gabba'uuf inni eessaa bara? Kanan bitu aja di beda. Oh kena utalo mana musuh Lubu jalate wani kun lubu jalate sare. Semakan lubu jalate ala kafi ka kanan itu aja. Ala kafi ku beza phone ki babar no kolindan. Achi wajaro kam sine. Oi koi red. Rabbi yari sufu madala kesan fudate. Aku makulla fi ga sufu sanu ya datu. Krista la bicha waiti tu agure fi kamal bega su bata inna. Kalau benar rasanya ini campur. Aku bala kan kapi ka beda ita lagi apa tu ka? Subala kapi ka saja dia marzo. Waita ega si ini tidak aja dulu talati tu raga TV golin deh dia mau tu subala ada pendek pada ada. Sufa kalan. Sufa dala kalan. Wala yo ulit ka be sala lagi na pigobya ulit ka be. Malayo wa durawa rabati malayo ma. Takati di kamalayo kata mau mana ngeza ka ba? Ingure mara. Onda si gura de ora bo. Isa bara dugajet sawan sanammo amma. Isa bar malayo san daga turra kulla de mufi wayya. Uccu to ko jaburan ni buati argi tu san unda mali kana buran ne malayo ko kanambe. Kalau bahasare. Tapi bahasa apa kan? Lagi. Malayo jatta mau ka wallahi tin be video bari or gi diza. Ada benar. La kala angkara tarani re dianam sa birat to so wata esan nabasa jede taftaf injed waligat. Auzubillah. Odo ani bira jirate obi na kabzi zamale azibi dadam sununa. Bestala kan Ethiopia kaisi kan dia kan anjiru. Bicara or bestali bora kurtu sani. Kamilisha wa tinde matusani. Wa habibi Allah ina urat. Sake ni vidembe ko dia kan anjiru. Patara nyade ra baby nyat ko ake eno madabara ko datami aku akan kici benda wallo shaya sidinja ade la hamza rage fat wani taten be taten gije akasi na mai duta baga di delle lubute tinu banani wanja bada jarri nyata ni re le nyate na mala fatti wa ake oi re ni bara kille ni wa gira ko asli ni baga de site de roksha zaki habibi ani mara mutuno so ku batte wala karra ko ko benda Takima maka nama Allah anati ijebe ta mandi mubarak bani jani khayati maskola bane mata gabba ko aage ka dirja amma fige ma ko Avo warri commenti kuntu kalawan wargi tani barresina ashitti jala fige teoria ashitti wajri yara wae ni nabi ko amma ko la me divai ni kun मैं और कुछ इसमें बोला नहीं थी रे Ante kuya sani na bayetamo हम संगा जरा Lagi jesa ni kabar onne कोके तिगल देला कति जवाब आता तो रे फते La ida marifan nere duga yo dubbanne me amare di akuma dubbanna atille wa agarte asli wa arge mubarak wa arge mutan kun ganna nama wa me ka eggatu kef wala kana la ma yusuf la ila akastana ni tu babu yuda ani tak wani jadi kan ne jara dia ko ni bindilane na pakata ko ko dilala durde bara ni dure na magawat ai vera ni onna je
La ilaha illallah. Kun isa taanaan hin kalaasa. Hamza. Dabbanya. Gogaan irraan ba'uumi. Akkamitti ba'a gogaan irra? Nyaata hunde. Gogaan isaa kaa'amu maal ta'a? Gogaan isaa garuu Amma gaarii nyaattee kara irree kanaa fi dafara lafa kara karbaa gara dabbaa dubartii nyaatti. Meeshaa irraa akkamitti nyaatti? Meeshaa irraa nyaatti. Bea meeshaa nyaattu. Meeshaa sammuu. meeshaa laatitti dabbanya. Meeshaan hin nyaatamu, hin nyaatamu. Dabbaan hin nyaatama meeshaan. Waan nyaatamu dabbaa. Hin nyaatama ammaan dura wannoo wanti baramtee nyaattee jiranii. Meeshaan nyaatama obbo. Ishii jalaatu nyaatama malee meeshaan. Nyaatama. Tokko baraatiif si godhate nyaatte jechuudha. Cinaan isaa nyaatti. Abbaa manaatti godhattee ragiyaatti tokko bara. Gaafa juwaala keessatti argee juwaala darbee lafaa ta'e. Idaama keessatti nargi walaa juwaala gubbaratti kaakatti dubbee. Maal? Saamni keenya gara mariiraa kan ta'e jirutti Bimi dabrii kudhanii taatee qaamni keenya. Edda deeme maal fayyada reega jiraatti fayyadamanii. Jiraatti fayyadamanii bakka duudan deemu. Bineensu laga sagalitti hin ceegan. Laga sagalitti hin ceegan. Arkitektii qabu baatee xiqqoo bakka hin qabu sana maqaa Isa dhaabinuma isaatiin irraa fuutee isaaf hin nyaanne. Kun meeshaan ofii itti badduun namichatti jiruun qabu namichi. Jiraattiin Carqii keessaan kan akkana ta'e keessisoo isaa maal ta'edha? maal argatti booddee maa gaafa jarqii kanarraa baaftee kaatee? Jira maan jedhu dhugaa rabbii amma daangoo tokko hin ga'uma. Amma ulaa tokko waa xiqqaattuu kukkutanii waliin ga'an. dabbaa gubbarraa gochitti gamaa gamana. Dabbaa dhugaan qaba. Kun qaban. Bakka Kiiloo tokkoon isaa kiiloo tokkoon kaasa. Kiiloon tokko faayidaa namichi hundi dhimma fayyaa kiiloo meeqan ta'a? Uffatichuma caamichaa wajjin. Caammaa ibsa dheenyiraan deebiftidha. Caammicha deebisuu qabdidha. Caammicha deebisuu qabdi. Kiiloo 15 namichi hundi. Dhiigaa kan waan lafaan na saadhame. Maal taatee foon kiiloon tokko birii 1,000 jedhanii. Uummata dhagaa bar nyaachuu jechuun bar budaadhani malee ijaan qorichaan malee bar foonii miti bar maan saatan way. Foonii miti. Budaadha miti nyaata nama nyaatan jechuun budaadhaan fakkaata bar. Ajjeeftee kaatee meeqa? Sanitti qara'anii bar. Ajjeeftee kaatee nyaatti. Edda du'ee nyaatti. Edda du'ee nyaatti dhattee. Budaan nama nyaata jechuun dhibamuu fa'aa akka hojiin hojjenne fa'aa mi'aamina kanaa akka qabeenya qabaanne fa'aa akka maraattu fa'aa namni. Isaan kun kan inni dhibamus hin jiran akkanumatti ilaaltee ajjeeftus hin jiran guyyaa isaa. Budaan nama nyaatta jechuun bar nyaatta jechuun
ijaan nama nyaachuudha malee bu'e ajaa'ibaa. Nyaatu Ijaan nyaatta jechuun ati inni bamtaa inni qubsataa inni maraattaa akkas waan akkasii. yoo duute dalgooti bu'aa keessa na baafti. Bu'aa kee baafti. Amma garuu isaanii nyaatte kun bolumaa qabsiifne jiran maashaallah kun hojjechiisan kunoo bakka bu'e garaatti qooffatanii dhufan isaan kun. Hin gabaabbatan qabu. Maaliif qamisiin isaanii maa darsa godhanirra salaati? Hundi keessan gaattiraa dadoo ofirraa eegaa nama nyaatteedhan kuno ragaa qabatamaa waliin warra beeku. Kanaafuu gaddinee jira. Salaamataan jira. Kanalaa jarri yeroo salaamataa baasanis assalaamu alaikum jedhanii nama nyaatu. Salaamataan illee eeggachaa. Namatti kanaan itoo nama nyaatanii boo. Salaamu alaikum siin jedhu laaffisanii assalaamu alaikum siin jedhu sii galtee ati dhuguma nama gaarii datteetti dhiyaatte innoo karaa sii dhumattee naa kana deebiin qabu. Salaamataan nama nyaatu. Abattaan jira sarara gaarii Beesha feesa irraa adda birraan fadee jira guruuna nyaatamaa naa himeera jedhi. Deedoo tokko fidila. Gaafti deedoon tokko gaattiraan lama jedhi gomma sadii jedhi kalaas. Kuni warri kun sadan jimman keessatti gara bitaas gara birraa deemtes bonayyatti ol buutes gara biliidaatti ol baates kanuma jira kana si dabartee. Kanaafuu gadarra jiran. Gadu boonaa kiyyaa biibi wallahi bilaasha nyaatamtee daba dhugaa keetiidha wallahi jala karaallee dubbiin dhugaadha. Muhammad Bakaa dubbiin tee dhugaa. Anjimma siin jedhee hin sobu haa hin sobu anjimma laan jimma qulqulluudhaan. Jarri wal keessa teessee laakunoo nyaatanii wal nyaatanii fixanii hin darbuu fi mana laa qorqorroon caccabdeeti wallahi gidaarri isaa banaadha akka jirutti. Wallahi bakkuma hunda shi iddoo tammaatu qaba malee. Inagarree viidiyoo jira gaafa kadhatan inagarree viidiyoo jira gaafa kadhatan inagarree manallee hin qabanu. Sana boona maal ga'eettu kun bakkuma mara jira. Bakkuma hunda jira irraa guddeessa bakka tammaatu bakka itti qallalu qaba malee wallahi bakka hunda jira. Wadinaalee Oromiyaa hunda jira wallahi. Amaara Oromiyaa keessa kana baasee hin jiru. Kana kan gaattiraa hin jiru. Amma garuu walumaa galatti kan akka bakka hundarraa badee dhumeera beektaa bakka hundarraa laaffatee dhumeera bakka hunda wallahi namoonni guyyaa jumaataatu du'aa itti godhanu meeqaan maraatee jira kanan beeku godina aanaa keenya keessatti jechuudha. Amma ciraansi baddee jirti biyya keenya keessa. Garuu immoo dedoo. Raayyaatti ilkaan maaltu buqqise maa harargeedhaan jennee sobaniitiyyuu. Jaraamiti kan itti buqqisanii walgahii dhaqee jennaan gaafachii deebi'ee harargeen naqee jedhu ilkaan of keessaa dhabee harargeen ga'e achi isaan booddee na dubbisuuf jedhanii narraa fuudhan jedhe. Wallahi kana ni beektaa kana gachii godheen buunnoo beddellee. Gelchi buunnoo beddellee maal taate amma eessaatti nama daabanaatu. Ni jirti laamma naannoo sana ni jirti. Amma daabanaatu. Naannoo sana ni jirti laamma. Wallahi nama afur shaniin beeka nama maraatee jiru iddoo sababa kana du'aayitu itti godhamu ciraansi baddee jirti amma ganda keenya keessa yookiin akka aanaa keenya keessatti wallahi namoonni guyyaa jimaata. Singalle gartee isaatti qalanii nyaatu foon horii nyaatanu jarri jedhu
yoon sobe hin dhaggeeffattaa miti yoon sobe an viidiyoon beellaa isaanii yoon sobe laa. Namni kamiyyuuti qabadhaa yaaki. Bu'ee. Mahammad nama jedhu bu'ee miti Mahammad. Aywa. Yaani gisee nama qabatan kana qorsa si godhanii si dhamaasanii si qabatan moo akkamiin si qabatan si? Waa si kadhatuun siin jedhe waan nyaadhuun nabe siin jetti sobdee duraan dursisee assalaamu alaikum siin jetti bartee duraan si dubbisanii kaaniiti gaayyaa maal godhu ati dhuguma rakkatettee waa baafteetti kennitachumaa si dhumatte kanaas garaa kee keessaa tuun baasin xeerii kee tuun baasin nyaatu jiraata kanatti nyaatu xeerii kee tuun baasin. Koy daa'ima ofii akkamiin wallaahi midaayi wallaahi daa'ima ofii akkamiin nyaatu? Daa'ima hin namne ka gaafa dandeettu asii dandeetee kadhattee namni ni nyaatti bartee. Qoricha dhattee fudhatu jirti beektaa Usmaan jennaan jira achi dedoo keessa Usmaan abbaa waarrii jennaan jiru qoricha kennu jiratu. Qoricha sana duraan dursitee itti akka itti dalaguu fi mucaa see nyaachuu qabdi duraan dursitee. Irratti dhaabbiin ammayyuu. Kanaatu jira waan taatan isin. Kanaafiyyuu Oromiyaa guutuutti jirettaniin sobinaa. Oromiyaa guutuu miti kan akka deedoo kan akka gaar. Naruma gabbaya warra waa lafarraa fide. Otto teessaa naftee qabu. Attichaan ta'e. Abbo nama lafarraa fixxanii aalama addunyaa lafarraa fixxe horiyaa ati haasa'e Muhammad reedi rabbi si haalaafisu kaa lubbuu namni wal nyaatu eegale reedi kiyya wallaahi billaahi osoo jirtu siifoon reedi kiyya wallaahi maal goona gara callisu namni morma nama baasan jedhanii eeggadhu morma sibbaafnaan ofirraa dhahi abbo reedii aadam warra balkaaba mormi sibbaanaan ofirraa dhahi turriye warra kana buushee jallisaa miitti qabadha amma reedii fide. Salaamu alaikum. Shabakaan akka waraba baati shabakaan si yoone waalaikum salaam. Jirtu. Jirta habibi. Wanni suuraa kun ante anaa gisee Itoophiyaa tokko fakkaata milishaa ture biyyatti tura. Rabbi rubbuu isaa maaruun nyaatame ka. Akka lala nyaatame sun. Qara'ee. La ilaha illallah Wala garaa si nyaatu. Boorsa. Ati kawannaattu na kolfisiise. Kawannaattu na kolfisiise reeti ka morma nama baasan ka ganama kana fidan san. Morma namatti hin baasu jedhanii shaada qabsiisan san. Wala kabiraa miidhan ganama kana dhiira afur mulu morma namatti hin baasu jedhanii taratara shaada qabsiisanii beektaa hin kakachiisan. Morma tokko wayii akkami beektaa yeroo morma itti baasu akkam taati jedhe lafuma dhoo itti wariyaan. Laazii kireessa fideeyta. Intala milishaati irraa eeguu qaba. Of eeguu qaba wakkas. Amma nu kajechaa jiru lala kajechaa jiru amma namni morma isiniif baafnaan ka fedhe haa ta'u ofirraa dhayaa jechaa jiru. Maal jettaatti? Empa toora ammaa tokko hojii morma irratti as galee. Warra kaayiroo jiru. Jiraattota kaayiroo
Jibsi jirtan hundi keessa. wala. Eenyi harkarra katare gara mormaan akkas deemnan gatii keessa kan isinii kennu. Wallahi wallahi. Wallahi asii jira. Wallahi morma sibbaaf nan faxoori dhugumatti faxoori. Anama namni tokkichi morma natti dheeresse taanaan kalas. Walin beeku. Faxoori bal'aan isin jallata. Fuleessa kiyya waan ta'a. Wallahi morma. Yaada kolme gara magara. Yeroo morma akkanatti tol dheeressu jedhe lafa dha'ee lafarra gangalatee deemee ta'a. Achuma luka kararraa ol jammaree deemu. Goose barumsa kennuun maal godhaa? Akka haala tasaa morma qabdillee gabaabatutti waan akka bartoota barteeffadha adeemaa warri dhalaa fi dhiira barteeffadha yaalli isaa ta'u jiru. Akkana kunoo dhageettan warabbal qabu. Mootummaa jirtan isinii boonna malee gaafa mormi isinii dheeratee karaa irraa kuttan boo'uu hunda qabnu amma boota. Malee kana rabbi gaa godhuu bannaa teessii namee maa nyaata. Wallahi. Baratte Waan nyaatu naa ajaa'ibee bara. nyaataman jiru. Waan na jenne ammanumaa kadhatu dandeettee nyaata naniin qorsa yoo harka qabaadhe malee akkamiin nyaadhatte. Ka jedhu namaan itti haruun waan itti haruun nyaata itti nammaasis nama na aarsu fa'a. Bilcheessanii nyaatan baqatti bilcheessaa nyaatan goga. Reedi Bilcheessanii nyaatan mataa isa kanaaf amma shaata jiraaf warra itti nagarre. ati nagarre. Qorichaan fudhannee naan hin ta'etu argee. Reedii maaloo amaanaa kanaafuu- sitta ta'u mucaasni sana nu eegaa biyyatti ergaa fi yookaan Allah rakkoodha. Jaaboon shortaa kennamu nama kennama mee bindaare. mana hidhaa si gashitiim reedii hau maal taate yaaddo Shortaa achuma nu shurtaa wayyaa abboo hau Allah dhageeffadhu isuma dhugaa rabbii gaafa xiyyaara keessaa gabbu'ee namni tokko morma na dheeressinee ani dhayaan. Wanni ofirraa faxooraan. Maraadde. saadaa akka biyyatti yoo seensitti kennite akka harkaan fuune reedii yeroo kadhattan borsaa faa wasitti kennite akka harkaan fuune kunoo borsaa baatee akkamitti dhaabbatu agartaa miti Boorsaa baadhannaan imma nyaatamu kennuu qabda. Laalaa sanii miti. Akkamiin nyaatte itti beekta wariyaan bishaan keessisan tokko agarteeti. Dhaamsa qaba dhaamsa. Olayyiin takka takka gazeera maali faaraan ta'e ammata faara naalamuukum. Kuni qoosatti jira tokkofa lammaffaa immoo taatee nama tokko lamaati malee kutaa namaa bakka kutaa namaa hin tuqina. Ummata faaraatu jira badabso. Waraana se'an. Waan waraanni baname se'anii wariyaan tuttuqin jalba. Waraana wadaan barbaachisan ragganna lafa amma waraana dhageeffadhaa warri waraana gorsoo Ajaja waraana dinti goorillaa si goonuu seenta. hoogganaa mana kanaa ta'uu dhabeerra. Ilmaan mishinanii. Laala dhageeffadhu kaa. Dhageeffadhu dura wannaa biratti barreeffamta Mubaarakiin biratti. Mubaarak barreessaa ta'e bara. Kuni ani ijaarsaan isin ijaare deemtanii gara bilaltan kana akka isinitti raree isin rakkanne. Kuni ansinii fi ilmeela afarsoo reedii ansinii fi yoo gootan murtii fannifamuu irratti dabartaan. Laa deeroo murtii fannifamuu illee dabarru. Amma waan kun Abduseen kanallee waraana dibbi gorindaa keessa nagalchaa dhabbeeta Dr. Abduseen kunillee rakkataa haallee isaanii. Galchi waraana dibsi gorindaa keessa Leenji qaba. qaba. Leenji Gaatira deedoo warra saachii warra beddellee goona beddellee kana ofirraa lafa gooti tiksi ilaansitti meera abboleessummaa siidhaa milaa yoon du'es bor abboleessummaa siidhaamaa jiran. kutaa keessaa Oromoo guutuu nama nyaatu eegale dhiisa. Kootu gabbate. Oromoo guutuu nama nyaatu eegale.
Koi diga tabu duriye da. Duriye sunga da. Reenti Oromoon nama nyaata osoo jaldeetti gaadii akka nama hordofin. Buka jechaa jiru sanii miti amma ela namni morma isinit dheeressinaan ofirraa dhaya. Afidhe haa ta'u. Morma isin dheeressitee nama nyaattee kuno ofirraa rakkata. Amma Dr. Abduseen sana taree jira taree jeeti. Dr. Abduseen seeraan leenjee jira. Waraana dimsi gorillaa jala yoo galchitee jette pilaanii qofa yaadu korona qofa kenninaaf malee. Laala dhageeffatamu amma dhageeffate tokkoffaa irratti ati ajajaadha. Mubaarak Musammaa barreessaa kaata fudhatee barreeffama seene. Abdusee maal godha beekta? Abduseen amma warra waacaa qasuusan hin beektaa mi'u shokokii. Shokokii jarri yonnoo basaasaa goonaa basaason. Hojii deemnati maqaan argatu hojii guddaa basaasa goona basaasa goona Abdusee kalaas basaasa goona. Odeeffannoo walitti qabee nu biraan hin gahaa taalle. Dhibba takka nama qadiree waan abbaa takkarra jirti. Waan dhibba takka sanuyyuun gootatti iyyuu maal dhibbi takka goota sanuu nama godhuu godhu dhiyaatu otoon godhin ottee bara kana. Ani amma anummaanoo milishaa ta'e bara jeneraala irraa gara milishaatti gaddeebi'e. Amma ani katiin jedhe. Walumaa galatti amma waan ati gochuu qabdu maal ni beektaa? Achi keessa bahuu qabda. Dhugaa rabbi achi keessa si baafna. Biyya san keessa si baafna. Biyya amma jirtan san keessa si duunallee walitti qabne akka gurbattii firootitti walitti qabne gara jiru fala isinii goona si galee akka waraana dimsi goorilla. Ashitti nantee waan nu goota ashitti abbilee na arrabsitanii jawwaala nu bittaa jettee riyaala 4,000 walitti qabnee jawwaala binnee fi nurra diddee abba. Nintu bitee diddee. Binnee finnee abboleessa Hamzaan natu bitaa fi du'ee argama malee jedhee didde. Lallaa kana gama jalaatti hin daanne diniin dubbatu qabda. Dhugaa binnee nama jawwaala akka warra kana attuma qabadhu naan jedhani amma ijoolleen kun duree bilii ta'e nuti. Jawwaalli illee waraana kenna wanna ijoo qaban jiraami madaala kaanu guddaadha kunoo Hamzaa naa galatoommoo rabbal kaaba kana ila kunoo Hamzaan gaaf sana jira koo ol galcha Hamzaa kootu seen yoo kijiba taate jechuudha. Binnee fi dumaashiiti yaa'ee arrabaan sitti darbinee jira dhiifama jenneeni achi binnee fi Hamzaan bakka kalannatu bitaa fi jedheen nu dhiisisiise walla waa jetta waan sana. Bareedee akkas jedhee maal eeganni jedhee. Akka akkasumatti warri kaanaaf ta'u warra balkaaba miskiin akka isiniin jiru bara qooduu galchaa koo Hamzaa bituu fi qabala arguu qabna. Baramma waan sanaan illee beektaa naafoo dhufee tisna jedhe yoo hin bitaaf jedhee nu shawwadee warra balkaaba kan dumaashiitti kaafna akka arganii guyyaa sobdee jedhee nu goona qaata ergineef sira qaata kottu seen Hamzaa Haji. Kottu Hamzaa wanna si jalaata sanuu maal jedhe beektaa. Jimma. Eshaata. Sheen sinaga baaboo gandummaaf keessaa baasaa kaa dura. Oromoo dhaggeeffadhu wanni ati jaa jirtu bar nama nyaatu jira jechuu jirtaa bar namni nama nyaatu isa jiraadha nuti rakkichaa jiru badhiisi waa'ee jimmaa. Siriidha. Siriin amaararraa ol hin jiru maaliif amaarri nama nyaata hin jenne kuni oolala amma jiru. Oromoon jenne namni irbaal jabi kun naddoon tun Oromoo miti jedhanii barabboo. Naddoon tun Oromoo miti jedhanii sirgiddii Oromoo goota munir. Hai. Meedii goota naafaasaa didee bar gadi ilkeen nama nyaatamoo ilkeen akkana No, Munir bari ilkeedhaan nama nyaatanu bari. maaliin nama nyaata? Amma milishaa kana ilkeedhaan akka foon horiitti nyaannee bari. Akka waan de waayaa cittee gartee
Duba mana nama tokko nama biyya hunda keessa jiraati maaliif barbaachiseedha barani obboleessa kiyya. Ani amma fakkeenyaaf maaliif barbaachise tun ta'ini akka naannoo jimmaatti murii nama hedduutu maaraa beekatu ati kana qofitti agartee malee nama hedduutu maaraa beekatu uummanni keenya akka naannoo jimmaatti xuraate malee akka naannoo jimmaatti xuraate Buku gurracha barra wana bisiri shuruti wallahi munir intorata mani bari tura me munir si aib sutu fachi jole turi me munir no bande shi jarra ari wadda falfala na abara malik falfala kana kamara sakarano amara san mutu disani jimar qofat iyafate falfalli hoy ar egalame ga silase munir akian jale barati kevin galle armala le kevin galle turme itinima jarri kun oromo miti warra naftanyoodati warra kuta wanni godina wanni birati male oromo miti sin kenne bar ummanni akka miidhamne kuni hawaasni of keessa habaatu jira bara si galteemi ela amma jaranu gani dubbanno tifo ayya anjeru nama nyaate toni ulagaa heddu qaba akka budaatitti illee nama nyaatu jira akka sheetanni ajajee halka warra gojjame fakkaatee yookaan deemutti nama nyaatu illee jira dhiiga namaa dhuguutis jira fakkeenyaaf bara 1995 godina Booranaa keessatti daa'ima ilkaanumaan dhiiga isaa duddee ilkaan nyaattee hidhaan ija kiyyaan argeera. Fudhattee daa'ima katamaa keessa jechuudha. Baadiyyaa qilee keessatti hin galtee. Ija kiyyaan argee mana hidhaati. Warri yeroo sanii argan amma dubbachuu hin danda'an. Lama akka naannoo Arsii godina Dodolaa keessatti sheexana ajajamtee ijoollee ofii tafitte sibiilaan fixxee dhiiga jisitee argee jira. Sheexanni gaa ergee jechuudha. Namni sheexana gabbaru sheexanni gabbaraa fi dhiiga daa'immanii sirriitti barbaada. Sibiilaan qalanii dhiiga daa'immanii buusanii itti fayyadamuun jira. Kun haarawaa isinii ta'e. Nama nyaata jechuun gosa baay'ee qaba, ulaagaa baay'ee qaba. Tokko akka budaatitti, tokko ammoo akka gojjamee sanitti, tokko ammoo qoricha itti kennameeti qoricha saniin haala namummaa keessaa bahee haala bineensummaatiin ilma namaa dhiiga dhugu jira sun. Kanaaf san ta'uu danda'a, san ta'uu dhabuu danda'a, san waan beekuun qabu. Akka amma isin jiraattutti qorichaan jetteerti. Yoo qoricha argadhee namoota nyaachuuf barbaadaa jira jetteerti. Qaalittiin tun fi Facebook irratti akka argatte jechuudha. Inni kuni hojii sheexanaatiin ka deemuun jechuudha. Dhiiga namaa ka barbaadu sheexana. Waraabessa bichaa miti. Nama keessatti fayyadamee nama saniin dhiiga jissisiisuutti haga lubbuu wannaa godhu. Foon jiraa kan nyaachuu hin taane dhiiga isaa. Ka foon ciccirtee dhiiga isaa duddee jakiyyaan argeera. Godina Booranaa keessatti. Ana nageelle keessatti. Daa'ima magaalaa keessaa fuutee baatee ni jechuudha. Hidhanii qabanii fidanii ija kennaan argine. Akkasuma aanaa Dodolaa keessatti ka sheexanaan ajajamtu jira. Ijoollee sadi isa ofii borraatee fitteerti. Sheexanni ajaje jechuudha. Kana jechuun nama nyaate jedhama. Waan biraatiin waan hin beekne poolitikaa keessa noofinaa hin jira kun godina maraayyuu hin jira. Eessaa dhufee san hin beekan. Intalti yoo tuunillee godina Booranaa keessatti illee argamtu Oromooma. Sanyii isii Boorana keessaa kan taate jechuudha. Warri maqaa biraatiin waama akkasitti. Wanti tokko nama irra kaa'uuf nama biraa irra kaa'uuf wanta deemtan mannoo gandaallee wanti deemtan dhaaba. Kun sheexanaan ajajame sheexanni waan ittiin hojjetu kun. Oromoo dubbattee fi laati jira akkuma kolfaan. Uummata afaan Oromoo dubbatte uummata bineensa kan hojjetu farrajinaa ta'uu. Oromoo diina. Namni nama nyaata Oromoo nama obboleesso Oromoo taate saba biraa irratti adeemu sabni biraa jennuuni. Hangaafitti gaafatu. Ati nama gaarii malee nama hamaa hin qabdan. Ati gaarii malee gadee hin qabdu jechuudha. Kun ammoo ilaalumaan. Kanatti nama Oromoon akkuma baay'atu badaas qaba gaaris qaba. Eessa haa dhufu eessa illee haa dhufu. Kana beeku sirra waliin alatti marti gaarii miti. Tokko hattu waan kana barbaadaa tokko haa barreessita.
Amma abdii asirratti akka meera geeffadhatti dhiphoodhaa baddoo amadi moomaale naa fudhati. Oromoodha bakka jette sanatti amma abdiin kun Jimmaa mee ijoollee Jimmaa ol galchiiti. Warri amma fakkeenya amma suphee lafarraa dhooftu kun meeshaalee akka aadaatu itti dhugaa jedhamti. Amma akka godina Jimmaatti dhugaa malee jedhamti beekta. Zariin isii kun warra antinaa kan dhaabban shaangul kanarraa duraan as baay'ee. Dhagai qaba. Warra dhugaadhaa bara amma jara kanatti Oromoon irraan fuudhuu ittiin kennu dhugaa rabbiiti barku. Mee amma abdii kana gaafadhuuti mee ijoollee Jimmaa kan dubbii kana nagahina ol galchiiti. Uummata dhugaa kanatti dhugaa intalatti ni kennitanii irraa ni fuutanii jedhanii mee gaafadhu mee. Abdii kana gaafadhu mana siitii iyyuu dhugaa nagahina ol galchiidha. Buna mana siitii iyyuu dhugaa uummata dhugaa kana dhugaa rabbiitiin jedha bara. Warra suphee roobtu kana lafarraa hariyyoo koon karaa wal dhugaa. Hamza irratti Hamza dhiifama. Dhugaa kan kee kaasee Hamza dhugaati. Jara keenya Oromoon baalagee qabdi. Oromoon akkasii osoo hin taane Oromoon waa qabaachuu danda'a qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti garba kan jedhamu jira. Gabra sanitti hin kenninu itti heerumsiifnu. Ogeeyyii yookaan immoo sibiila dhooytuu wayii kan meeshaa hojii urkutti hojjetan santu jira. Itti kenninu irraa fuudhuu jira sana. Senegalami qubeenyaa jira kan ijuma namaadhaa quwama takka malee osoo waa takka hin godhatin ijumti isaa kun dhukkuba qabu jechuudha. Senegalami ijoollee kan ta'e asumatti kan laaleetuma asumatti fayyaa dhabsiisee bakka yoo namni sun dhufee itti tufee yookaan immoo waa tokko tokkotti godhe malee kan hin goonetu jira kan fayyuu hin dandeenyetu jira. Sababa saniitiif kan garuu jarri suni rakkoo Oromoo irra dhufe yookaan immoo fakkeenyaaf lola rabshaa nu keessatti ta'e kana hunda wajjuma qolonna jira sanii wajjuma qolatanii haa ta'u malee immoo jarri suni jara itti kenninullee miti jara irraa heerumsiisinullee miti keenyallee itti kenninu kan isaanii ofitti hin fuudhu.